waan isin natti mattaarii isaanii maan maka birii haadha horii narra jettee cabsite liqeeffadhee qabirii isaanii kumaa furtamu maalum narraa. Assalamu alaikum akkam jirtan kanaan YouTube channel keenyaan na hordofaa jirtan subscribe godhina waahii muciyyoo kana namoota hedduuf hin galle ergan yaada isaa waahii isaa tokko lama jedhee isinii ibse waahii saarraa tokko jedhee isinii ibse bakka gahame isin dhageessisa. Viidiyoo akkuma jalqabarratti dhageessan sababni dubbiin kun gadi ba'eef gurbaan hojjataa jira. Gurbaanni gaafatee sagalee waraabee liivirratti gaafatamaa jira. Maaster Sharafuddin dubbii kana kan duukaa qabee jiru kan dhimma kana beeku isa innis ammoo irra deddeebi'uudhaan gaafataa jira. Dubbii isii nama hin ifneef ergan ibsee booda gama yaada kiyyaatiin deebi'aa viidiyoolee isin agarsiisa. Akkam jirtan hordoftoota YouTube channel Riyooshaa fi kaleessa waadaa walii gallee sheeriin godhinaa, subscribing godhinaa, laayikiin godhinaa jedheen ture. Isaa jedhee hin iyyu, isaa jedhee isinittiin kurrifadhu jedheen ture. Ammoo haqa namaa irratti anuuf duuban deebi'u. Maaliifi naman sodaadhu? Yoon nama sodaadhe du'uun hin oolure. Yoon rabbiin sodaadhe immoo yoon du'e isatti naqa. Yoon nama sodaadhe immoo yoon du'e namatti naqa. Kanaaf jechan haqa namaarraa maquu hin fedhu. Yoon haqa namaa nyaadhe borfura rabbiitti gaafatama. Addunyaa irratti nan cinqama. Yoon ammoo namaa miidhamuu callise ammoo rabbiin maaf ilaalaa otuu gaafachuu dandeessuu calliftee na gaafata. Kanaaf haqa namaa ibsuun Mubaarikii illee baroodha, isaallee baroodha, isiidhaallee baroodha isiniin jechuun barbaada. Kanaaf isa har'aa dirqamni subscribe isin goosisa, like isin goosisa, sharing isin goosisa. Kanaafuu godhaa isinii jechuun barbaada. Obboleewwan saarraan mucayyoo footosii asirratti agartan kana tokko jedheen isinii yoon eegalu. Isin Saudi Arabia dhaloota sii yoon iddoo sii mana sii wallaalellee dalagachuuf erga biyyaa baatee maatii sii gargaaruuf Saudi Arabia mucaan umuriin sii xiqqoodha. Bifti sii xiqqoo gizee ilaaltan qaamaan qalloodha. Saudi Arabia dhattee osoo dalagataa jirtu haati sii dhibamtee dhukkubsattee dhukkuba hamaan qabamtee hamma haadha kee qaqqabadhu jennaan dalagaa addaan kuttee haadha koo waan hin deebi'ee yaalchisuun hin qabu. An fallikoo maal mallikoo maal eessana keessan saba kiyyaa Oromoo yaa Itoophiyaa jechuun boohaa karaa TikTokiin erga boohaa turte hawaasni Oromoof hawaasni Itoophiyaa guutuun sirraa nafnu waan dandeenyuun haadha kee fayyimna. Jarrootan mana Arabaa keessa shintibeetii fi mana Arabaa keessatti arrafamaa dhiitamaa yaa kalbi yaa sare jedhamaa jedhan maallaquma fudhatan isinirraa walitti sassaabanii kanneen bakkee re'ee eeguuf gaara keessa fiigaa turanis haadha siirraa hin hafnu jechuudhaan maallaqni sassaabamee haadha siitti erga birriin hangi ta'e bahee akkamamaa turte dhiiftee gama fuula rabbii deebite. Haati saarraa godina Jimmaati. Erga gama fuula rabbii deebite mucayyoon kun eessan naqa abbaan koon jiru obbolaan qabu anoo jettee haadhis tarii akka Mubaarik jedhutti amaana natti kennatte jechuudhaan Mubaarik Musammaa fuudhee mucayyoo kana Kaayirootti galee calam jedhe. Dhugaaf dhara addaan aqliitu filata kun akka haakimii ol galchee cufata. Mubaarik Musammaa erga fuudhee galee calluma jedhee mucaan taa'aa turte. Baatii isaa lakkaahee isinii himuu baadhullee erga duutee bubbulee jira. Mucaan kun umrii isii waan mana namaa calluma itti teessee guddattu miti guddatteetti. Mucaan eerumallee geesseetti. Dalagachuuf biyyaa baatee turte. Biyyaa bahuullee geesseetti. Hojjetattee yoo rabbiin jaarsa gaarii itti qabe eerumuu waan dandeessuudha. Waan mana horachuu dandeessuudha. Waan qobaatti baatee teessuudha. Mana Mubaarik dhaqxee calluma itti teessee piroosesiira jirti ta'ee calluma itti taa'aati ta'ee Allahu aalam waan isiin goote Allahu aalam. Mucaan erga turtee booda erga achi turtee booda karaa waastaappii haa ta'u karuma fedheenuu nama isiitti dhiyaatutti himatte rakkoo isii himatte. Kana ammoo kan hin dhagahe sagalee gurbaa kanarraayyii viidiyoo isaa isin dhageessa mucaa kana kun akkuma asirratti agartanu jechuudha. Erga himattee ana asirratti erga himattee booda yaanni tokko obboleessi Mubaarik Musammaa awwal Musammaa kan jedhamu eda karaa tokkummaa Oroo mucaa laayivii dabarsu sanaan erga gaafatame booda saarraa fuudheen jira. Abbaan nikaanaa godhe fuudhee wajjin jiraataa ture jedhee himaa ture. Awwal obboleessa Mubaarik. Mubaarik obboleessa awwali. Mucaan ammoo Mubaarikiin bira jirti. Guyyaa hunda kana calam jirtee jirti.
tarii amaanaa haadhaa osoo hin taane isaaf jecha fuudhee gale obboleewwan wal dhiittullee harree wal dhiittullee ilkaa walirraa fixxu jedhani ammoo deemsa kee tooftaan hin barbaachisu. Anis dubbii kana ergan gadi bu'ee obboleessi Mubaarak Musammaa haadha manaa kiyya natu fuudhee wajjin ture ammas haadha manaa kiyya jedhe abbaanni kanaa godhe jedhe an ammoo irra deddeebi'ee dubbii kana xaraxaree shakkiitti seeneera dhugaa Mubaarak rakkoo irraan gaheera jechuu amaneera. Sagalee gurbaa kanaa ergaan dhagahee booda ittuu shakkii guddaa keessa seeneen jira. Hordoftoota kiyya viidiyoo ilaallee walitti deebina. Wanti inni dabalee haasa'u hin jiru waan isin natti mattee adii isaanii maan. Waan sun beekaa jedhi itti fufan. Naan maaliif dabarfatee naan birrii irraa dabarfatee jennaan ishii rakkoon qabu calam jedhiin jedheeniin itti kasetti kaa calam jedhiiniin jedheeniin ishii naan jettee amma qabrii haadha wariin irra jettee cabsite beektaa qabrii haadha wariin irra jettee cabsitu qabrii haadha gootii cabee birrii itti naa ergi amadeetti qabrii naaf asirree isii suufanii jetteeniin calam jalaa jedheeniin birrii calam jalaa dhiyaasa'uun didennaan asii alliqeeffadhee qabrii sana qajeelchisiisee calam jedhee dheengadda abbaan ta'e birrii 12,000 wayii erginaaniif natti ergiteennaan liqicha sana kaffaleefan. Duraanis immoo birrii 40,000 maalum narraa dabarfatee waa tokko natti hin xiituu hin deemtanaa jedhaa birrii narraa fudhatee jettee boosee natti mataa turte mobaayilii achumaan harkaa fuudhe. Mobaayilii harkaa fuudhennaan amma gara biyyaatti dhufuu keessi wayyaan jedheeniin ijoolleetti dadawwalee nan himaa jara suusuutti. Suusuu dhiifaman gaafadha suusuu saarasitee namni hin jedheeniin gubbataa fi turee waan an godhu dhabeen amma immoo calam jedhee mana eeggataa turre amma hedduudhaan isin dhuftanii jechuu barbaadeetanii jechuun Dr. Maamma kun jedhan immoo wanti hundi isaa sirriidha. Wanti isaan jedhan hariin isaa sirriidha. Gocha inni hojjete wanti inni keessa dhibe hin jiru haasaa kana keessatti. Ulfaadhu galatoomii mo'itii qabadhu rikoordiin keessina bira jira rakkoon qabu haasaa kan biraallee. Maastareessa jira. Akkuma sagalee irraa dhageessan saarraan mana Mubaarak jirtu haati isii qabriin ishii cabee jennaan saarraan waan ittiin bareeffattu dhabdee tarii birrii gaafatte. Mubaarak Musammaa akka sagalee kana dhageessanitti qarshii 40,000 dabarfatee calam jedhee jettee saarraan itti matte. Booda erga maallaqa waan qabrii haadhaa cabe bareechituun dhabdee booda gurbaan nammaa maastarii wajjin sagalee kunoo dhageessan kun amee sagalee dhageessan kun dhiifama. Mucaan amma sagalee dhageessan kun meezzuun godhee yoo isin agarsiisu dhiifama na laaptooppii naaf fiduun dandeenya. Qabrii 12,000 liqeeffadhe jedhe erganaa saarraan qarshii abbaan ta'e wayii ergennaan natti ergiteennaan hin kaffalee jedhe. Mubaarak Musammaa qarshii 40,000 erga gara isaatti dabarfate hagawwananaan deebifnee jettee rakkoosii isatti matti. Kun ammoo obboleessa ta'ee ollaanatti fakkaata. Allahu a'lam. Mubaarak Musammaa erga mucaa kana fuudhee galee ergantanaa itti deebina. Ergantanaa ammoo erga akkas godhe birrii bilbilan harkaa fuudhe jette. Mucaan akkuma viidiyoo irratti agartanu kana eda karaa laayivii amma sagalee biraa kan waraabe saarraa fuula hawaasaa duratti rakkataataa jennaan achuma garagaltee rakkataan jiru jette namni namuma bira jiru faarsa malee haga biraa bahutti kunis naan liqeeffamuu dide. Viidiyoo mee gabaabduu wayii isin agarsiisa qoyaa. Kunis naaf liqeeffamuu dide. Obboleewwan namoonni waan kana qabanii jiran hedduudha. An ammoo irra deddeemeen guurrataa jira. Wanni kun nagalcha. Singalchu jechuun hin danda'amu. Dhugaan namni rakkate gaafa rakkoo ijinee maallaqa guuruu dirqama waan ta'ee jennaan gaafa inni immoo akkas rakkoo keessa uumame gale immoo dirqama waan kana takataatallee adda baasuu qabna. Obboleewwan viidiyoon kutaa tokko waa'ee saarraaf Mubaarak kana fakkaata. Kutaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura galatoomaa na eegaa. Anis ammoo haqa amartuuf duuban deebi'u galatoomaa.